أبيت رامان يه إلي لي 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 جدت أجارة فيديو بتشوف جت جل كبرت فيديو الرأي من أفوت با يه جمدي با يه تجمدي با يه تجمدي والله بالله ويا سليمة ويا بري ميديا رجلي مرات با يه ياده والله لازم أتيم لي ياده لا خير نبغى نجاتاتي بغى نجات أفتح سنجدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل تنبلي النجا كيسني بغى نجا نولتن بغى جبت نوتي أمال لي نجا نفتح فجرت نوتي وندي كيسنو سنجدا jarri keenya jarri keenya jechuudha affee nu cuunfanii jirraachii tokko ta'anii fanii natti hin daawwadin siin hin jenne sawiyyee keenarraa dhoowwin jennee de burukkeen fee namticha keenarraa dhoowwin jennee de burukkeen fee affee waa'ee namtichaa dubbachuu fi miti kanan dubbachuu fi waa biraati na agarsiisu waan an jette waan namni asirratti na waqa saaroo maalii jedhee jette ayimiin burukkeen immoo siyaasa yookiin immoo si hiikuuf si adda si baasuu hin barbaadu yeroo siin qabu yaani yeroo isaa gubateeraa jedhe dhugaa dubbachuu fi viidiyoo ijoolleen har'a hojjetanii biraankiidhas diraamaadhas barumsas abbaa itti barattaniif barumsa baay'ee keessaa argattani maaliif jennaani jireenya namaa keessatti wanta kanaa baay'ee nama qunnama fakkeenyaaf nama tokko gaafa jaallattee dhiifte amma waa hedduu argaa jirra jechuudha gaafa nama jaallattu footoo walii argitaa barreeffama adda addaa waliin dabalatamee barreeffama garuu viidiyoon sun footoon sun deebi'ee guyyaa tokko miidiyaa irra baafamee maxxanfama amma fakkeenyaaf viidiyoon adda addaa footoon adda addaa miidiyaa irra maxxanfamaa jiru akkuma sana jechuudha amma inni jedhu hojjetaan diraamaadha girsii diraamaa waan tokko akkana deebi'achi hin dabne inni irraa jechuudha naayikii jettee ayimiin natti himii mucaa kana burraanii duraanis gaafatameera waa jaalalaa kana nama tokko jaalladhee jennaan na dhiiftee biyyaa baatee jirti jedhee himee ture kanaafuu mucaan sun utuma burraa kanatti akkana jettee himte burraan kun ayimii jechuudha utuu jaalalan jalqabin ayimii jaalladheera jedheen jammara maaliif jennaan eenyuyyuu laayifii mataa fi qaba eenyuun abbaa fedhe yoo ta'e jechuudha kanaafi burraan kun waan darbee fi har'a yoo ayimiin kaatee gaafattu ayimii balleessaadha ayimiin amma balleessaa jechuun taani ayimiin amma burraa nama jaalachuun beetti jaalallee qabaachuu kan beekta miti jedhaara beekta miti waan darbee akka dubartii shamarran jedhe walitti nu qabee shamarran waan argattan yoo hin arganne waan sana raawwattuu jedhe walumatti nu qabee shorbaan obaasee deemee sii kana fudhadha dhugaatti shamarranis ta'e dhiiras ta'e waa tokko yoo namarraa hin arganne si baddaluun karaa daariidha karaa gabaabaa si baddala namni jechuudha mucaan sun kan viidiyoo sana laakteef yookiin immoo viidiyoo sana ergiteef erga mucaa kana dhiiftee mucaa kana wajjin jiraata raatte jireenya si yeeqxeetti amma ayimiin jireenya jechuun iyyee qabne garuu jarri tokko kan jedhu hojjetaan diraamaadha biraankiidha hamma yoo xiqqaate ji'a lama hojjetu ijoolleen kun viidiyoo kana taa'an alaala yoo xiqqaate ji'a lama ji'a sadii hojjetu viidiyoo kana amma inni sawiyyee kennirraa dhowwu jedhaa jira isiinis kan natti miidhaarti natti hin dawwalin jedhaarti natti hin dawwalin achitti natti hin dawwalin jedhan nufan viidiyoo irratti walitti dhufu kanaafuu taragaagganeeruma mataa keenya gara mataatti deebinee kolfineeruma xabannee dabarfachuudha bakka wallahi viidiyoo guyyaa har'aa baay'ee barumsa qaba nama barateef nama itti ilaaleef nama itti dhimtanii ilaaltan wallahi barumsa hedduu keessaa argatan isiniin jedha obboleeyyan wama hundaafuu khayriidha rabbi khayrii haa godhu jedha aburraa faayimiin hojjedha abbaasa siraa no rushinti beetii nama dhiqaan jirru hojiidha baraa cinqamuu malee nufuun arrafamuu malee miidiyaa kanarra akka miidiyaa kanarratti jarri itti arrafaman akka miidiyaa kanarratti zaqaman akka miidiyaa kanarratti mataa gaddeebifaman waan guyyaa tokko dhufanii viidiyoo hojjetanu doolaara yuutuubiin kaffalu ko mangistiin hin kaffalu kanaafuu immoo bakka hojjechuun mirga jiraate hojjetanu dhiisaa bakka hojiin hojiidha bakka siraa no jedhaa wallaa jabaadhaa